Akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa qabu kun qophii milluu ONN'ti. Qophii milluu ONN akkuma beekamu torbanitti keessummoota garaagaraa naannolee Oromiyaa adda addaa irraati kan isiniif dhiyeessuudha namoota dandeettii addaa qabanii. Har'a immoo keessummaa jabaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kun maal akka hojjetu maal irratti akka hedduu beektan illee isuma irraa kan bartan ta'a. Gara isaatti sin dabarsaa turtii gaariin waliin tura kan jedhan Geetoo Lamaayooti. Ogeessi kaameraa Habtaamoo Barraati. Yooyya anaa dhufu. Ani maqaa keen dubbanne isarratti iyyuu maqaa baay'ee akka qabdu immoo dhageen jira. Namni gaa daawwattoota keenyatti. Tolee karaa sooshaal miidiyaa Firaankootiin na beeku. Yoosef Misgaanuun jedhama. Barataa aartiiti. Akkuma kana aartii maratti hojjechaa jira. Namoonni karaa TikTokii yookiin karaa Facebook fuula kitaaba Facebookii jechuudhaan na beeku. Irra caalaatti TikTokii kana walaloodhaan na beeku. Aktingii akkuma kana fiilmii meekariidhas. Kanadha. Egaa wal bartaniitu daawwattoota keenya. Aktingii isaa ta'uu walaloo isaa ta'uu wantoota kana waan hedduudha. Mee kana barumsa kee dura argatte moo erga barumsa baratte yookaan barachaa jiraattu argatte? Irra caalaatti aartiin kun kennaa uumaan jalqaba nuuf kennu keessatti kaa'udha. Barnootaan deeggaramee gaafa ta'u immoo caalaatti irra caalaatti bareeda. Kennaa uumamaan qaba karaa aartiidhaani. Irra caalaatti charchii keessatti guddanne gatii ta'ee fi charchii keessatti wantoonni ta'an hundumtuu gara kanaatti boolda godhee kennaa keenya akka baasnu nu gargaareera. Egaa mee jalqaba waan ittiin gara uummataatti achi as baate qabda mee yoo yaadatte irraa jedhi. Jalqaba TikTokii yeroo jalqaba baname akkasumatti normaalii akkuma nama tokkootti faarsaa fa'aa jalaan akkeestiin ture ittaan soodhaan harmee kofaa faanaan hojjechaa ture. Walaloo kana seenaa kan koo ofirratti hundaa'een barreessa irra caalaatti akkuma kana isteejii kan koo irra caalaatti kanan barreessu seenaa koo ofirratti hundaa'een barreessa. Tiimii waldaa kan cherchee jechuudha keefaa saarte tiim kan jedhamu jira achi keessatti hojjedha jechuudha irra caalaatti waldaa keessatti hojjedhan ture. Gaafa barnoota gara Oromiyaa Aart Instituutii dhufne jennu immoo isa barreessu sana gara TikTokii kanatti finnee hojjechuu jalqabne jechuudha. Kanaaf achirratti ilaaltanii ilaalchi uummataa dabalaa dhufee naan eegaltanii jechuudha. Viidiyoon sun jiraama. Jiramti. Viidiyoo sana daawwattoota keenya biraan geenyeeti. Ka jalqaba hojjette kan harmee kee wajjin hojjette sana daawwattoota biraan geenya. Daawwattoota keenya tokko jennee jalqabnee jirra. Tokko jennee akkuma jalqabneen maqaa isaa maqaa beeksisee dandeettii isaa akkam dandeettii hedduu akka qabullee nuuf himee jira. Viidiyoo jalqabattiin eegale kan mana waldaa keessatti illee ittiin dhimma aartii irratti hojjechaa ture. Ittaansee immoo harmee isaa waliin kan hojjetedha. Kan harmee isaa waliin hojjetedha wanni walitti deebina. Ammallee aga xumuraatti nu waliin tura eessayyuu hin deebina. Mona kan teessatti jireenya ta'aare. Karaa salphaa waan hojjetanii bulan utuun argadhe. Amma deebiseetu maashaawwan kootiin naqee mari'adhee gurbattii dhumti suniin falanuu faltu. Misaan hin qophoofne. Lalaalamitti afaa keessi hojjechaa jira kottu nyaata. Maaloo dafii baasi qabeeleera baay'ee. Gabaadhaa dadhabee dhufee kun oreeffuun hojjechaa jira. Viidiyoo mucaan sun hojjechiiftu sun birrii nuun kaffalchiisuu. Dhugaa kee jettee waan himee manaati. Firoo! Kottu duudi si aduuchi kottee kee haa qabu. Maala maanni takkaana waan ta'e maaltu moo jiraala? Eessa deemna? Maali? Ishiitti jamba baasin viidiyoo keenyatti nuun kaffalamu moo birrii maanni gurbaa? Video keessanitti maas ni kaffalaman garuu live seetanii tap copying share jechaa jirtan namni immoo video keessanitti gift isin ilaachaa jiru hin jiru. Live galuuf immoo wifi hin jiru. Kanaafuu furmaati jiru YouTube banachuudha. YouTube maani YouTube immoo YouTube isin kaffalamu immoo namni 1,000 subscribe gochuu qaba sa'aatii 4,000 ilaalamu qaba. Kana gochuuf immoo nuun TikTok irraayyuu kono refollowerii 10,000 galtan. Kanaafuu
akkamitti gallasee dhufi waan hin danda'amnedha. Dhiisuma saawwi. Ati waa'ee sabskiraayitii yaaddayin. Ijoollee warri tooktookii keenyaayyuu sabskiraayii nuuf godhu. Hundumti keessaniyyuu profaayilii jala deemaati. Sabskiraayib nu godha. Koppi link duut. Sheer follow nu godha asiinis. Ani immoo deemee taanini post isinii godhee dhufa ishee yaaddoo tokko hin qabaatinaa. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Viidiyoo inni jalqabattiin harmee isaa waliin hojjete irraa itti bashannanus waan raas barachuu dandeessu. Firaankoon yeroo baay'ee kan an hojjedhu seenaa dhugaa irratti hundaa'ee seenaa dhugaa jechuun immoo kan mataa kootiin hojjedha yeroo baay'ee jedhee gidduu gidduutti walaloo kan inni asuma taa'ee nu jedhu isin biraan gahaa deemna. Eessayyuu hin deemna isiniin jenna. Daawwannee walitti deebinee jirra. Mee Art Institute barachaa turte Theoretical Art illee baratteetta. Mee aartiin siif maali? Anaaf aartiin jireenya kootee yaada. Gaafan aartii jedhu hundeen koo charcheedha siin jedhe namni. Aartiin Kiristoosidha jedheen kan ofii koo akka nama kiristaana tokkotti kan fudhadhu jechuudha. Waan hunda wanta ijaan agarru kana bobbocawwan garaagaraa uumamoota jira hundumaa kan kalaqe maddee aartii Kiristoosidha waaqayyoodha uumaa koo jedhee yaadu. Ani kalaqasaa keessaa isa tokkodha. Kanaafuu aartii anaaf Kiristoosidha jedheen uumaa koodha wanta sana kan kalaqe jedheetiin kanaaf believed itti godha. Gara addunyaa kanaatti gaafan immoo yaadumoo duudhaa aadaa sabaa wanta keessa jiru karaa nutti mul'isnu aartiidhaanidha. Baattoodha jedhee yaadan akka kootti jechuudha. Kanaaf ammati dandeettii kee argatteetta? Yookaan immoo waan hawwaa turtii sana waan amma fakkeenyaaf aartii kana jettee waan yaadde sana argatteetta kallattii kee qabatteerta? Eeyyeno. Jechuun ilmi namaa gara addunyaa kanaa gaafa dhufu akeeka mataasaa qaba. Waan ittiin dhufeef qaba jechuudha. Tokko jireenyuma koorraati namni waan sana nu batadhee yaadan gaafa walaloowwan garaagaraa barreessu jireenya koo gaafa barreessu chaalenjii yookiin immoo haala an barreessu sanaan namni irraa baratadhee yaada gatitee fi irra caalaatti waan keessa kee gaafa baastu eenyummaa kee wajjin nageenya qabda yookiin boqonnaa qabda wanta sana hojjettu hojiin ati hojjettu boqonnaa si kenna taanaani isadha wanta sana baruudhaaf garuu maaf akka uumamte baruu qabda mata duree sanarraa walaloo qaba ofii kooyyuu jechuudha. Gaaffii baay'ee kan natti ta'u biyya lafaarraa kanarra gaafa jiraannu chaalenjii nu mudaturraan kan ka'e gaaffii baay'ee gaafanna. Still gaaffii kana nan gaafanne garuu yoona haasa'uu barbaadee fi ijoollummaa kooti ka'ee charchiidha. Compassion wanta jedhamudha kan na barsiise naan dhaabbata inni ijoo ta'e jechuudha. Fedha koo waan barbaade daftara uffata warneen akka kanaa isaantu naa guutaa ture dhaabbata sana harmeen koo hojii humnaama kan hojjetti farsoo faaraqee faa kanaa hin gurgurte turte. Gaaffii kun namni dhoofteessi ergeeradhee yaada. Gaaffii kun jalaati saayinsii gaafachuu irra jiraatu deebisaa jirta. Ani beeku namni wayii gaaffii kana haateera mee jedhetu. Kanuma sanaatti sii fiduu fedheenidha beektaa maal jechuudha. Tindeebiyaa gara akeeka yookiin maaf akka uumamni isa jedhu sana kennaa keessa jedhu sanatti fiduu balee gaafa wantoonni baay'een natti ulfaatanii yookiin maatii gaafattee fedhii garaagaraa gaafattee gaafa sii toldu maaliifan uumame ani jettee yerootti abdiitti kutattu qabda namoota abdii kutatan sana keessaa tokko ana ture na gaaffii nan gaafadha harmeen koofaa yoo wanta sana naa gochuu dadhaban yookiin wanta sana isanii humni isaanii akka hin dandeenye beek gaafa humna koo loftoo maafan dhaladhe maaf na uumte isa waaqayyoon gaafadhu isaanii maaf na godhatan erga kana naan goone ta'eeti kanan jedhee isaaniin gaafadhuun qaban ture garuu gaaffii kanaafi deebii isaanirraan argadhu sii galee maaf akka anaanna godhatanii isaaniin beekan harmeen koo fi abbaan koo gaafa ani garaa harmee koo keessatti hafee nama dhalachuuf jedhu sana simachuuf eeyyamamoo turan malee dhiiraa durbaa an akka ta'e ergan dhaladheeti na beekan nama jaamaas haa ta'u qaama guutos haa ta'u eeyyamamoodha nama dhalachuuf simachuudhaaf jechuudha. Kanaafuu deebii kan naa laachuu danda'u waaqayyoodha. Adeemsa keessaa wanta kana walaloo isaattiin barreeffadhee ofii koo qabaacha. Deebii koo argadheera. Walaloo ittiin deebii kee argatte daawwattoota keenya biraan nu ga'e. Tole. Addunyaa boorofte keessatti of ilaalee taateewwan ta'an waliisaa wallaalee gaaffiin of gaafadhe ani eenyu jedhee akka uumamus maalumatu fedhee deebii koo barbaacha oliif gadi jooraa nan deemamu dhokuu bu'ee dachaaf gaara. Amma dadhabeera taa'ee tan boqodha. Garuu gaaffii kootiif deebii eenyuun hin gaafadha.
jedhee of gaafachaa ofirra gattaa'ee lubbuun kun dhiphattee hammana yaadde. Osoo dhiphadhuun maatii koo yaadadhe ofirra deebi'een gaaffii koo isaaniin gaafadhe. Maaliifan uumame maaf na godhattan gara cubbuuf laaqee anaan na fiddan maal narraa barbaadu maaf na dhiphistanii yeroo man karaaru maaliif callistanii jedhee tan gaafadhe mimmaan lolaasaa madaa garaa kootii fedhee qorichasaa boquu gabbuusanii hin beeknu jedhan akkasi godhannus itti yaanne nuun gaaffii keetiif deebii nuti siif hin laannu qoricha barbaadus of harkaatiin qabnu dubbiin nurkaa bade waan jechaa wallaallee jechuun naaf deebisanaatiif abbaan kollee. Harmeen kun alaaltee mimmaan lolaasaa mudhii ishee hidhattee harka ishee facaasaa ilaa yaa dhalaku carraa kun dhaladhe anis aatumti kee amma na caqasi anaan dhaggeeffadhu naaf bani qalbii kee hiyyummaan na dhaalee yeroo ganna qabu sabbata koo dhadhee dhala koon dadhabu ittiin jechaa abiddaan gubachaa garaa koo duwwaatti bishaan koo unachaa of yaa gabuu bulaa sidhaan barsiifachaa situ naa dabarsaa jedheetti dhaadachaa. Uffataaf kophee koo osoon jijjiirati yeroo narra ta'u biqila biqilchaa dhugaatii naquudhaaf ashaaroo akaa'u gubannaa koo laalaa maala naan gaafatta kan koo tulfaatamoo kan keetu salphata jettee na gaafattee sabbata ishee hidhattee mi'aan maal si goonaan anaan na komatte yennaa na gaafattee ofirra gatteessu abbaan kolkee anis lafa ni jaajjeetii naasuun gadi taa'e nyaara isaa guduunfee gara koo ilaalaa maaluma si godhe dhala koo wallaalaa mataa isaa raasaa jedhee na gaafate ba'aa nuti baanu maal taa'u soo baatte. Bonaaf gannan jedhu sumaaf jechan jooraa mee maalu natti mi'aan maalittan kooraa roobni natti roobee yoo narratti caamu eelaa jireenya koo eenyumattuun bornuu darbaa jedheen abdii koo horadha harmee kee wajjiniin kunoo tattaafadha ofii keenyaa dhiigaa yerootti madoofnu qaawwa jireenyaa laalaa yaaddootiin guutamnu madaa keenyatu keessatti dhiige malee sitti hin mul'anne nussi dura eele jedhee nattaase yeroo gadi bu'u anis faana dhaheen dhokadhee ilaala innaan itti bu'u. Jecha abbaa jedhuun dhaabbadhee xiinxale waa'ee isaa dubbachuuf waa mara madaalee abbaan jaalala isaa baaseen dubbatatu keessa isaatti baateeti kan inni dhiphatu nagummaa ijoollee isaa ija isaan to'ata dhee bari'ullee innoon tattaafata garuu rakkoo miidhama isaa gatiin dubbatannee fi jaalala isaa dhugaa ijoolleen isaa nu banneef maatii isaa jijjiiruuf oliif gadi kaata ba'aa isaanii hunda qobaa isaa baata yoo keessi isaa gaddee nyaara isaa guduunfu qooda isa gaafachuu dubbiidhaaf jechuun hunduu isa cufu keessa isaatti bo'o abbaaniif hin baasu. Camni isaa eenyuunu garaa isa raasu goota caalu mana keessa keenye abbaa jecha jedhu nuti hin faarsine egaanis taa'ee ilaaliin gaaffii kootti gaabbe miidhama koo hunda garaa kootti qabbe manaa gadi ba'ee yaadaan of fageessee ofii koo deebi'ee gaaffiin of dhiphisee harmeen koo abbaan koo deebi'ee erga dhabanii mee eenyuun gaafadhu garam deemuun dadhabbiin foon kootii yaaddessee lubbuu koo ija koo fudhadheen ilaale uumaa koo. Afurii nageenyaa natti qilleensa'ee bifaaf fakkeenya isaa ta'uu kana taasise bituuf akkan uumame biyya lafaa irratti dhaala akkan qabu ol gubbaa samiiti erga akkas ta'e uumaa koon gaafadhe gaaffii koo hundumaa innis naaf deebise furmaati isuma waan biyya lafaatti umurii koo gubee waanuma hin taanetti lafeen koollee cabee maaf akkan uumame isa na uume beeka jecha maaliif jedhu kanii koo akeeka kee beekuuf uumaa kee gaafadhu qajeeltoo jireenyaa isarraa fudhadhu. Egaa ani gaaffii kootiif deebii argadheera kana naan eeggatu karaan koollee dheeraa namoota akka koof ergaa koo dabarsee sirriitti of argeera namni na caqasee jedheen xumure. Gaaffii haadha kee fi abbaa kee gaafattee deebisee itti yaaduudhaan uumaa kee gaafatte. Uumaa kee erga gaafatte immoo deebii argatte isaaniif immoo deebii laatte. Jireenya keenya keessatti gaafa dhufnu wanta nurra go'uutu kan isaanii ilaaluurra caalaa ofii keenyaaf maaf kun jenna. Utuu bakka isaanii madaala isaanii irra dhaabbatan irra dhaabbannee ilaalleeti yaaduu dadhabanii miti. Stiil maatiin nama kamiyyuu jireenya ofiisaa kanaan dura jiraate caalaadha ijoollee isaa jiraachisu kan inni jaallatus kan inni jiraachisus waan kaleessa darbeerraa fooyya'aa ta'e nu jiraachisa nuudhaaf nuun galu haala nuti irra jirutti nuun hubatamu jechuudha. Chaalenjiiwwan kun gaafa sirra ga'aneedhani gaafattaa hin dhabda dhumarratti gaafa ofitti deebitudha. Kanatti ofitti deebitee tasgabbooftee uumaa keessa si uume qaamni wayii si uume jira akka kiristaanaatti anaa waaqannoo uume nama namni uumaan jira kanaafuu sana uume sanan gaafadha maaf akka na uume isatu beeka gatii ta'e. Egaa galatoonni waan walitti qabdee deebistee gaaffiin si gaafachuuf tures walitti qabdee deebistee hedduu galatoonni amma ati hin barreessita taatoodha hin walaleessita jarreen kun akkamiin wal faana sii deemume.
wal qabatanii deemu waluma faana deemsisa jechuun baay'ee manatti tola irra caalaatti walaloo miirootuma kootiin ibsachuudhaaf waan keessa koo jiru yoo gammachus yoo ta'e yoo gaddas yoo ta'e qobaa koo taa'ee gaafa jedhu nan barreeffadha wanta sana barreeffadhe yoo miira gaddaa keessa jiraadhe barreeffadhe hamboo wanta sana irra deebi'ee wantootan inni ilaalee jiru yeroo sana barreessee jechuudha. Nan bu'aa deebi'ee bilbila koorratti barreessa ajandaa qaba ajandaa koorrattis bilbila koorrattis barreessaan deema taayimii sana bu'ee ittiin barreeffadhee tan bira darbaa jechuudha. Namoonni tokko namoonni waan adda addaa hojjechaa barreessan jiru kan caatii qaaman illee jiru kan waanuma tokko ta'anii barreessan jiru. Ati immoo yeroo sitti dhaga'amutti yeroo barreessitu waan sitti dhaga'amu mataa keetii illee qabda. Namni miira mataa isaa danda'e qaba. Amma walaloo sana waan barreessite sana deebistee dubbistuure. Yeroo sana irra caalaatti waa'ee koo gatiin barreessuu fi barreessee kan inni dubbisne irra jira. Amma fakkeenyaaf walaloo abbaadhaaf baay'ee manan barreessa garuu irra deebi'een dubbisu wanta sana gaafa yaadadhu abbaa koo 2015 gara jalqabaadha kan inni dhabe duuma isaa qofaan beeka inni noormaalii na waalleen jechuudha. Na chaalenjii gaafa as dhufneenno jira gatii ta'ee fi nan barreessaaf isaaf jechuun akka inni na dhagahaa jiruutti akka inni wanta sana fiidbaakii naa deebisu nan barbaada garuu nan barreessaaf deebi'ee gaafa dubbisu emotion intaa gatii ta'ee isaarra jaalladha. Bisalaayyuu amma wanti irra caalaa beekame yeroo baay'ee walaloonis sirbillee wantoonni ta'an yeroo baay'ee haadhaafi irra caalaatti immoo dhuftee irra qabattee kan jirtu waa'ee abbaattis waa'ee haadhaatis kun addas godha. Fiilmiillee barreessaa akka jirtu wanta xiqqoo gaggabaabduu waan of akka qabdus jira. Mee warreen kun gara uummataatti ba'uuf deemu moo barreessitee moo walirra keessee akkuma waan nama gaddisiisu sana barreessitee yoo dubbisuuf jettu maanni jasi gootu sana fiilmii sun illee kuma kanatti jira. Gaafa barreessitu amma akkuma aatiin Oromoo amma inni irra jiru beekna wantoota baay'ee nama gaafata. Ana bira kan jiru kennaadha dandeettiidha wanta sanadha. Gara fuulduraatti Waaqayyoon na gargaaree karoora koodha. Wantoota sana ifatti nan baasaa jechuudha. Waaqayyoo gaafa na gargaaru. Ammaaf garuu wantoonni sun an harka jiru iskiriiptiin harka jira. Barreeffadhee warreen qaqqabu jechuudha. Wantoota sana Waaqayyo wajjin wanti hin danda'amne hin jiru addunyaa kanarraati. Waaqayyo na gargaara amma har'aatti kan na gargaare Waaqayyoodha. Hunda caalaa isatti nan amana Waaqayyotti jechuudha. Isarratti ittiin hirkadha baay'eema. Gara fuulduraatti Waaqayyo wanta ni jedhe guyyaa isaatti guyyaa Waaqayyo jedhetti nan milkaa'ee yaada. Illee abdii guutuu qabna waan wal cina dhaabannaa nuti akka miidiyaatti sin bira jirra. Egaa ittuma fufaa deemna walaloon keenyas yookaan immoo waan ati isin hojjettanii tiiktaakii irratti gadhiistan illee daawwattoota biraan gahaa deemna yaadachiisaa deemna. Hiriyoota lama qabda hiriyoota jajjaboo lama qabda hiriyoota sanaaf maqaa moggaastantu jira situ moggaase jechuun dhagee obiriyaa kan jedhu mee obiriyaan maali? Obiriyaan jecha afaan Oromoo lamarraati dhufe obbolaa Firiyaadha. Gitoota obbolaa Firiyaa jiran sanarraati walitti lammasaa hiinee amma hiriyaa gaafa taatu obboleessa keetti wanta himne hiriyaa keetti kan himtu qabda. Kan immoo obboleessa keetti himattee hiriyaa keetti hin himanne qabda. Gaafa obiriyaa ta'u garuu waan obboleessattis waan hiriyaa ta'u wanti nu gidduudhaa dhokatu tokkollee hin jiru. Iccitii keenya waan hundumaan keenya walii beeknaa jechuudha. Hundasaa otoo anaanii waa'ee akkas jettee waa'ee obiriitaa yookiin kurroo ansittiin himaa jechuudha. Maqaa lamaan obiriittaas waa'ee kurroo kanarraa waa jedhame kurroo situ jedha yoo nama biraa jedhe akka ittiin tolleessee odeessiteetti mee kanarraa waan jedhame walitti dhufeenyi keessan akkam ture haalli ittiin wal argaa keessan illee. Walitti dhufeenyi keenya dhimma aartiitu walitti nu fide kurroon mandiidha lolootaani anaa fi obiriittaa naqamteedha. Dhimma aartii koomeedii tokko faan hojjena ture naqamtee yeroo turre wantoota sana kallattii sanaa walitti dhufne irra caalatti hiriyyummaan keenya cimaa dhufee hojiiwwan garaagaraa sagantaawwan daa'immanii garaagaraa deemnee biyyootarraa aaktiingiidhaa fi walaloo garaagaraadhaan deemnee hojjechaa turre
adeemsuma kana keessa walitti dhufeenya keenya irraa kan ka'e gara barnoota aartiittis wal faana dhufne istiil amma maatiin keenya wal beekanitti wal keessa deemutti amma kanaa geenye na kennaa waaqayyoo jireenya kee keessatti nama gaafa fidu sii kennudha anaaf kennaa waaqayyoo anaaf kennedha isaan. Maatiin bakka tokko jiraattu jechuudha. Naqamte amma Adaamaati bakka tokko jiraattu. Adaamaa bakka tokko jiraanna amma Obiriittaan hojii argattee magaalaa Finfinnee jirti. Dabarteedhaan isin bira dabartee seeyyuu jechuun egaa erga seenaa si ol dhuftee isinis dhufuun keessa hin hafu walaloos wal saamtu jedhan waan isheen yaadaa jirtutti barreessiteetta walaloo akkas akkasii. Yaada istiil namoonni akkaataa uffannaa marraa kan kee illee saamti keenya illee waan hundumtuu istaayilii footootiin kaanullee noormaali muudii gara tokkootti qabna hundumti keenya jechuudha. Fedhii nyaata kana gaafa wanneen nuyu wanta abbaan tokko nuuf illee nama nyaanna wanta filannus beekna waan hundumaadhaan jechuudha. Yaanni keenya amma tokkodha irra caalaatti baay'ee kennaama waaqayyoodha jedhee yaada. Ayye galatoomi isaanii illee guyyaatti wal agarree interview waliin goona. Mee egaa viidiyoo kan hawwii waliin illee hojjetteerta kurkurroo wajjin illee hojjetteerta dhimma waa'ee Wallaggaa irratti illee waan baay'ee hojjettaniirtu. Achirraa waa jedhiiti viidiyoo sana irraati daawwattoota keenyaan geenya mee waan xiqqoo irraa jedhe akkamitti akka barreeffame eenyu akka barreessee fi haala hojii isaati. Tokko kan yeroo beegii uummati dhufee fi walaloo sana sooshaal miidiyaarra suuraawwan baay'ee nama gaddisiisantu ba'aa ture. Akka tasaa mana bunaa taa'aa ture buna dhugaa turre ana dhuga buna isaaniin dhuganii buna dhugaa turre hawwii faana jechuudha. Maaf hin barreessinu jette walaloo sana jechuudha. Yeroo sana achuma teenyee barreessine bilbila fudhannee deemnee waraabnee yeroo sana gadhiisne jechuudha walaloo sana. Bilbila yeroo baay'ee kurkurruun jiraateenaan kurkurruun nu waraaba. Kanaan ala immoo nutu darabeedha waraaba. Iddoo nan galutti hawwiin na waraaba. Iddoo hawwiin galtutti anatu ishee waraaba jechuudha. Kaabkatiidhaan finna jechuudha. Walaloo irra caalaatti vaariyaalii ba'e tokko immoo eebba kitaabaa qaba. Qola isaa yeroo sanaa fi adeemsaan maxxanfatee ture hiriyaan keenya baay'ee walalee isaas maraa waadaa Geetaachoo beektee yaada. Yeroo torban darbe kana keessa eebbisee Promooshinii isaaf hojjennee turre kan Wallaggaa irratti jechuudha. Suuraa duubaan gashuudhaan leeqaan quufeen nyaatu shokokii dhaggeeffata beekaa suufeen kaatu waan borii qalbeeffata kan jedhu sana jechuudha. Isuma kanaan geesse. Hayyee hedduu galatama. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Seenaa nama barsiisanis nama bashannansiisanis waarraa barattan jenne isin biraan ga'aa jirra. Firaankoon illee isin biraan ga'aa jirra. Waan iddoo irraa barattu ammallee aga xumuraatti utuu eessa hin deemin ija keessan gurra keessan nurra godhadhaa aga xumuraatti nu waliin tura. Leeqaan quufeen nyaatu ka jedhee waadaa Geetaachoo walaleesse isaan immoo taatummaadhaanis hojjetaniiru sagaleedhaan isa daawwannee walitti deebina nu waliin tura. Leeqaan quufeen nyaatu shokokii dhaggeeffata beekaa suufeen kaatu waan borii qalbeeffata. Eelam daarii maccaati gidaamin teessoo mootii horroo sanyii gootaati nafxanyaan maal nu gooti. Gimbiin hayyuu biqicha saasi leenca soora beegiin qawween ililcha macuundi kanaaf koora. Jaawwiin gamtaadhaan lola dambiin burqaa beekaati naqamteen diina qola orroon farra deegaati. Najjoon warqiin taphata innaan gombuna hira qananiin eessan jirre Wallaggaa keessa jira. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Walaloo taatummaa isaa argitaniittu wantoota babbareedaadha kan isaan hojjetanii akkasuma YouTube isaanii TikTok isaanii illee seentanii follow gochuun hordofuudhaan daawwattoota hedduu biraan akkasin biraan ga'amu isinillee bakka beeksisoota adda addaatti akkuma agartan waammachuu dandeessu walii wajjin hojjechuu dandeessu ijoollee ola deemuudha. Hiriyaa nama sadiidha obiriyaa akkasumas kurkurruu waan akkas akkasii moggaafatanii jiru isaan tol beeka. Barreessaa fi isaanii waliin haasaa waan barbaadan oomisha garaagaraa illee walaloodhaan isiniif qopheessuu danda'u waan ta'eef Oromoon wal cina dhaabachuudhaan wal guddisuudhaan ijoollee ol dhufoo namoonni hedduun biraan geenya akkasii isin immoo namoonni humna qabdan ijoollee kana wal guddisuu dandeessu. Nuun immoo namootni dandeettii addaan qabaa
as been ummata koo biraan geessifadha ummatni naa baru naafa beeku waan jetta yoo jiraate nu barreessaa yeroo barbaadetti simbiraan geenya jenna ammallee haga xumuraatti nu waliin tura hayye waan bareedduudha mee egaa obriitaan maali jechootuma sanarraa walitti finnee bareechifannee maqaa moggaasedha of hiir kan jettu jecha of keessaa qabdi guutummaa jecha sanaa osoo hin taane jechoota sanarraa fudhannee jechuudha walitti qabneedha. Obriyaa seedhu teenyeema maal jenna riyaadha jechuudhaa fi riyaarra waan caalee qabna akka obbolaadha waan hunda kana gita kanaaf maqaa dhabne gita maqaa dhabne maafi ofii keenya kriitiin godhannu enne isa kana kriitii godhannu. Mee amma maaltu isinirraa eegamu mee gara fuulduraatti? Gara fuulduraatti karaa addunyaa aartiidhaani ana akka kootti karaa taatummaa karaa fiilmii barreessuu kallattii ittiin baradhe waan hundumaadhaani ONN hojjedha ani jechuudha. Ammayyuu gidduutti boqonnaa argatteeti kanatti na bira geesse hojii hojjechaa jirta. Yeroo dhiyootti waaqayyoo jedhee gaafuma mul'atu argitu jedhee yaada eenoo. Akkuma ta'e godheen harkaa baasee isinitti madosse ittiin himanne natti himta jedhee yaada. Natti himtu haa ta'u kanaaf wantoonni dhufaa jiran hedduudha jechuudha. Gama hiriyoota keetiinoo. Gama hiriyoota kootiinis kallattii garaa garaatiin siinimaatogiraafarii fi editaraa taateetti hawwiini kurruun anuma wajjin jirti jechuudha hojiima tokko keessa jira nuti barnoota kan biraa akkaawuntiingii qabanii. Kurruun illee gidduutti dhiisteetti deebitee hoggaa tokko. Kurruun amma gara. Aartiin kun gadheedha jechuudha. Hojii barumsa kee dhiisteetti deebiteeti. Jechuun aarsaa si kaffalchiisa gatii ta'ee fi waan sana moo waan keessa kee jiru moo aarsaa kamiyyuu kaffaltee gaafa gootu boqonnaa siif qaba wanta sana si galee namni waan keessa kee jiru gatii ta'ee fi itti yaaddee isa kam akka dursisiisuu qabdu ofii kee jireenya kee irratti ofii kee murteessitu. Isaan akkam gara taatummaa kanaan? Hin hojjetu. Hin jiruun? Jiru karaa taatummaa kallattii hundumaan isaadhaan hin jiru. Kanaaf hin beekamu hojii dhufaa jiru keessas jiraachuu danda'u jechuudha. Mee gara dhumaatti finna amma waloloo tokko nu walaleessite as walitti dachaana deebine. Baaf lixaa kaabaaf kibbaa addaan qooduuf godhan dhiibbaa gandoomsanii isaan ciruuf ganda gandaan isaan hiruuf yaalii godhan bara meeqa tokkoon faarsaa tokkoon qeeqaa milkii dhaban ni dadhaban obboloota gargar baasuuf shila xaxuun laaffisanii qoba qobaan isaan cabsuuf ture silaa kaayyoon jaraa bara baay'eef yaalii goote kadhaa dhuftee fakkeessitee qe'ee keenya keessa loote hin hubanne hin argine akka dhiigni dhiigaaf dhiiguu silaa hojii gaariin qabdu dalagaan ishee biyya diiguu kana beeku isaan jiraatu hattoodha sanyiin ishee marri hatoo dhuftee qe'ee hayyuu aduu saafaan salphattee jarri addaan bo'uun tasan jiru tokkummaatiin ililchaa faajjii jaalalaa tolba'ee jira qe'ee warra oromtichaa. Eeyyee isaanii warra jaalalaan guutuu qe'ee nagaan lallabu ormi itti baqatee kan hin bulle agabu warra bishaan gaafannaan okoleen aannan obaasu warra waloomee tokkummaan diina saraasu warra mudhiin zinnaaraa sabboonummaan jiraatanii haqa isaanii morma kennu dhugaa namaatti hin darbanii hidda dhiiga isaanii keessa gootummaatu dhikkifata lolat ba'ee tokkummaatiin yeroo maraa hinjifata saba guddaa akka Oromoo biyyi isaanii kan badhaate Oromiyaa dachee jiituu uumaan tolchee isaaniif laate hin argamne aardii irraa akka isaanii tasan jiru diinni naafee isaa lola tooftaa meeqa jijjiiru addaan qooduuf ilmaan ayyaa shira meeqaan dadhabanii daran xiiqii keessa galchuun ittuu caalaa tokkoomsanii isaan hirbuu qabu kan hin cabne oromummaan dhiiga isaanii jedhee ragaanuuf ba'ee diinnu nutti naafee osoo taane akka isaanii. Galatoomi dhaamsi kun firaafis alagaafisidha yeroo baay'ee alagaa qofa komachuun irra hin jiraatu. Ganda gandaan biyya biyyaan illee adda qooduudhaan sooshaal miidiyaan kun erga babal'achaa dhufe immoo namoonni waan gaarii itti fayyadamuu dhiisaniiru baay'een isaanii. Mee egaa hedduu galatoomi jedha. Mee namoota sooshaal miidiyaa kana gama feesbuukiin isa ta'u tiiktaakiin instaagiraamiin illee wantoota hedduudhaan uummata bira ga'an kanaan namni akkam fayyadamuu qaba akkamitti akka fayyadamuu qabu. Sooshaal miidiyaa gaafa fayyadamnu
namoonni umurii keenyaan beekumsaan dandeettiidhaan waan hundaan nu gararraa jiran jiru. Akkuma kana umuriidhaan nu jala sadarkaa barnootaadhaan nuun gadis akkuma kana immoo isteejii keenyarra warreen jiran jiru. Gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamnu wanta nuti maxxansinu yookiin wanta nuti achirratti katabnu namoota warra beekumsaan nu dura jiran sanaan hin madaala. Namoonni warri nu booddee jiran sun immoo hin fayyadaa yookiin hin barsiisa. Warra gita keenya jiraniin immoo madaala walitti finnee gita sanaan warra irra keessa nu gararraa jirus akka nuun tuffannetti inni gajallaasi akka karaarraa hin kaannetti giddu galeessa goonee yoo fayyadamne gaariidhaan jedhaan. Amma sooshaal miidiyaatti nu bitee jira moo nuti isa bitee jira humna keenya ol ta'eeramu. Akka abbaan itti gaggeeffatedha jedhee yaadan. Sooshaal miidiyaa gaarummaadhaaf yoo fayyadamne wanta ofii keenyaa barbaadnu sana gochuu dandeenya. Garuu sooshaal miidiyaaf bitamurra sooshaal miidiyaa bituutu gaariidha yaadan. Yeroo barbaadde itti fayyadamta malee inni yeroo caalliseesitti fayyadamu jechuudha. Hayya galatoomni akkuma jedhe sagantaa keenya xumururraan geenye jirra. Mee ergaa qabdu yoo jiraate uummata Oromoofis eenyuufillee? Ergaan qabu yoo jiraate sababa bal'aa kanaaf jaalala yoo qabaanne tokkummaa yoo qabaamne irra caalaatti tokkummaa qabna taanaan wanti addaan nu diigus ta'e waan kamuu gochuu hin dandeenya tokkummaadhaan si galee tokkummaa keenya sodaata diinumtiyyuu jechuudha. Gaafa jaalalaa wal dhageenyee tokko taane jennu wanti nuti gara fuulduraatti hin deemne wanti booddeetti nu deebisu hin jiru jedhee yaada. Irra caalaatti kan nu barbaachisu tokkummaadha. Haala hawaasa keenyaa waan hundumaa keenyaa walii keenya waan keessa jirru beekna. Haala kana keessa jirru keessatti kan nu barbaachisu nagaadha, jaalala, tokkummaadha. Kanaafuu isa kanatti cimaa, isa kanatti cichaa kanatu nu barbaachisan jedhaan. Hayya galatoom gaaffiin tun isin gaafatanii irra utaalee tokkotu jira. Jireenya kee keessatti guyyaa hamtuun si mudatte jirti keessattuu akkamitti keessa dabarte? Jireenya keessatti guyyaan hamtuun na mudatte jirti. Akkas ture guyyaan sun jechuun akka nama tokkotti gaafane baradhu haadha koo fi abbaa koo baradhee hojii qabadhee kanan godhaaf waan hin jedhu karoora mataa koo qabanii kutaa 12 qormaata qoramna gibbii galee jechuudha. Akkaataan barnoota koo baay'ee ulfaata ture. Tokko asiin barachaa fedha haadha koo achiin barachaa fedha koo akkeessiin hin baradhee kacarraa kutaa 12 gibbii galee kaambaasitti ture nurratti jalqabe. Qormaata sana qoramnee gaafa achi baanu jimaatarra baanee mana gaafan galu harmee koo ture harmee koo fadaadaa koo ture. Abbaan kee immoo ammas si yaadee siin jechaa olee beeyinaan jedhan anaan jechuudha. Achiin booda ani galee misaa nyaadhee laaqana koo jechuudha. Laaqana fayyadameen beeriyoota koo wajjin achi guyyaa baay'ee ture guyyaa qormaataaf gatii ta'ee fi gallee erga an ba'ee galgala abbaan koo dursee galeen ijoollee bukkeen ture inni rafeera annan rafee hin dubbisneen firaashii hafata lafa buufadhee rafee ganama barii bilbilamee fi yeroo ba'u ciiseen ilaala abbaa koodhaan hin dubbisneen isaanii gibbii dhaabee jechuudha qormaataa ba'ee ijoolleen hawwiin faa bilbilanii hojii hojjennu dhimma aartii irratti qabna turre gimbii deemuu qabna turre yeroo sana gimbii deemna naan jedhanii tolee deemee hin dubbisneen abbaa koo taatee mudateen abbaa koo yeroo sana nagara erga gaafa sanaati sagalee isaan dhageenye turree ergasii torban 2 booddee boqoteeraa jechuu isaa dhagee. Na wanta tokko immoo amanuun ammammaatti kan natti ulfaatu isa kanadha jireenya koo keessatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko boqoteera gaafa jedhamu awwaallattee gaafa bakka boossee baafattee awwaallattee gaafa galtu du'eeraa eeyyeenoo boqoteera itti yaadda wanta sana jechuudha. Na irra caalaatti amanuun still now amanuun kan natti ulfaatu isa kanadha. Kanaafidha nan barreessaaf abbaa koodhaaf ammayyuu taa'ee jechuudha walaloo qaba bilbila irraati ittiin akka inni na dhagootiin itti madha jechuudha. Chaalenjiin baay'ee na mudateera sababa sanaarraan kan ka'edha. Haalan chaalenjii koo waan hundumtaa jechuun dhabuun jiramne abbaa dhabuun akkam akka ta'e isa dhabe beekaa akkaataan ittiin sana ta'edha jechuudha. Kan ulfaatu. Na akkas jedheen barreessa gaafan ofii kootti deebi'u. Barii guyyaa gaafa sanaa natti ulfaata yoo yaadadhu. Arraba koo na xaxama afaan saaqeen dubbadhu. Kaanii fi feenatti dhee agartuu kootu buruqee. Hireen koo gaafasii godoo goddaatti na ruuqee. Erga ati sagalee kee fageeffattee ona keessatti nu dhiiste
marii malee manaa baatee si waammannaanis calliste qaran laala tariin dhuftaa abdiin kutu yeroo maraa harramuu yoom laata dafteen dhuftuu wala garraa jedheetan xalaa siif barreessaa imimmaan koonarraan qooru kaayyoo koo ganamaa faana qophaa kan koo osoo hin jooru wareetan abdii dhabaa kanas qabeensanas qaba burjaa je'eerraa tuu ta'e nama keessaan moggaabee hin dhageenye quban qabdu haalan keessa jiru sittin himne tarii alaala dhaabbattee fageenyatti nan argine silaa osoo beektee na agartee accallistee nan ilaaltu anoo beeka anaaf jettee akka daartu har'a garuu nan agartu sitti maddu waanan ta'e ergan gaafa manaa bee silaa qaata fira dhabee koyoomuun koo nama keessaa ulaagaatiin fo'amuun koo ollaa firruu quban qabu haala ani keessa jiru erga keetii namni tokko lubbuun jirtaa jedhee mayyuu naan bilbilu baay'eetu waadaanaaf galeem abshir koodee ansiif jira har'a kolfee nattaasee pura mala sammuu jijjiira ganameeraam nama manee cidii koo itti madhee abdii dhabeen sobeesee qaamarrummaanii guggubadhee sitti madhuu waanan ta'e kaani kolfi naan jedhu maaltu na gammachiise jaarraa lakkoofsiseeraa kolfi erga dachee gadhiise tasa waliin agarre gammachuuf ani gonkumaa alaanan seeqe malee kolfeen beeku dhugumaa kolfuu fi afaan kolluu gamamee ulee gaddaan dhaanama ciniinnannaan ilkaan koo ija namaa duratti kolfa jechuun waamama egaa kana jedhee sittiin himu imimmaan kootu na'uudha ciniinnadhes nan xumuraa ilmoon dhiiraa xiiqoftuudha abbaa koodhaaf. Obsi. Egaa maatii dhabuun hin cima. Obsu. Maatiin Oromoo akkasitti jira. Mooraan Oromoo. Waaqni si jajjabeessu waan hin jedhuun qaban illee. Xumurra dhiifama. Na of kolchi jabaadhu. Egaa. Asuma irratti haa xumurru. Daawwattoota keenya atillee lafa fagoo akkasii deemtee dhuftee daawwattoota keenya biraan seenaa bareedaa akkas qophii bareedaa akkasii nama nu biraan ga'uu keef hedduu galatoomi siin jedhama maqaa daawwattoota televezyiinii ONN'tiin. Galatoomaa isinis na waamtanii keessummaa keessan na godhachuudha. Daawwattoota keenya akkuma agartan waan hedduu keessa dabarree ilmaan Oromoo maatiin Oromoo waan hedduu keessa jira. Yeroo itti maatiin isaallee yeroo inni itti ba'ee manaa ba'ee achumaan hafee barbaaddee argachuu hin dadhabne keessa jirra. Awwaallachuuf illee yeroo ulfaataa keessa kan jirru keessas darbaa jirra. Maatii Oromoo hundumaaf barri nagaaf guyyaan nagaa akka dhufu abdii guutuu qabna. Firaankoon illee dandeettii addaa qaba. Namoonni cina dhaabbachuu barbaadan wantoota adda addaan nu qunnamuus dandeessu isas argachuu dandeessu. Ani qophii koorraa kanumaan xumureen jira. Sagantaa bareedaan waliin qabaataniif hedduu galatooma. Ogeessi kaameraaf Taamuu Abarraati. Torban gaarii nuuf haa ta'u. Oromoof Oromiyaan nagaa taatu. Biyya nagaa keessa jiraadha.